Dhabamuu Jaalladhii Gammadaa ilaalchisee namoonni hedduun bifa adda addaatiin ibsu. Jirra jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakka gara yuutuubii jiru nagaan dhuftan. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib, laayik, sheer gochuun akka nu jajjabeessitan. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa seenaa gabaabaa kabajamaa fi jaallatamaa goota keenyaa Jaalladhii Gammadaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma dhaamsa gabaabaa mootummaa PPT'f qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Dhaamsa keessattis ta'ee seenaa keessattis dogongora yoo qabaanne nuuf kolchaa isiniif jechaa gara qophii keenya har'aatti isin dabarsina. Oromiyaa irratti yoomillee murteessaan uummata Oromoo qofa. Jaalladhii Gammadaa. Jaalladhii Gammadaa abbaa isaa Haji Usmaan Roobaa Leencoo fi haadha isaa Aminaa Buruseen irraa bara 1947 godina Arsii aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda Diimtuu Dambaa Araddaa Dambaa jedhamtutti dhalate. Maqaan isaa Qaasim Usmaan Roobaa ture. Nadhii kan jedhu maqaa abbaa isaa yeroo daa'imummaa ittiin waamu fudhatee Gammadaa kan jedhu immoo maqaa qabsoo keessatti moggaafameefidha. Nadhii Gammadaa gosa jillishaa yoo ta'u obboleewwan 22 waliin dhalate. Abbaan Nadhii Haji Usmaan haadha warraa 3 horachuun ilmaan kanneen argatus Nadhiin haadha tokkorraa kan waliin dhalate dhiira 8 fi dubara 4dha. Sanyii isaanii keessatti Nadhiin goota akka ta'u ilma sanyiitti ba'e akka jedhamu kan taasisee gootummaa akaakayyuu Haji Usmaan obbo Leencoo ture. Barumsa isaanii 1-8 mana barumsa naannoo isaaniitti argamu Araaxaa Maashin jedhamee beekamutti baratan. Kutaa 9-12 immoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa waliigala Asallaatti baratan. Bara 1977 qormaata biyyoolessaa fudhachuun qabxii olaanaa 3.8 fiduun Yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Yaada keetuu nama jira, tumelee maadira, osoota eessatti bira, nagayaa sitti jira. Nadhii Gammadaa bara 1977 gosa barnoota faarmaasii barachuuf Yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Yeroon isaa yeroo barattoonni Oromoo qaroo ta'anii harka lafa jalaatiin yookaan icciitiidhaan Yuunivarsiitii keessatti naamusa olaanaadhaan ijaaramuun qabsoo hidhannoo baadiyaa keessatti qabsoo siyaasaa immoo magaalaa keessatti gaggeessaa turanidha. Yeroo bara sanaa kan ta'e Jaalladhii Gammadaa of kennuudhaan ijaarsa qaroo murtoo qeerroon Oromoo barbaadu kana keessatti qooda qabsaa Oromoo tokkorraa eegamu maraa bahuuf waadaa jaalleewwan wareegaman galmaan gahuuf onnee guutuu fi murtoo uumamaan qabu waliin itti seene. Jaalladhii Gammadaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qeerroowwan bara sanaa falmattoota haqaa ta'an waliin wal baruun ijaarsa Oromummaa bakka har'a geenye kanaan nu gahuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu akka ture seenaan jireenya qabsoo isaanii nuuf mirkaneessa. Jaalladhii Gammadaa barnoota isaanii waggaa tokkoffaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa baratanii akkuma xumuraniin qabsoo siyaasaa magaalaa keessatti gaggeeffamu dhiisanii qabsoo hidhannoo itti dabalamuuf murtoo isa dhumaarra gahan. Barri isaa bara 1978 yeroo hooggantoonni ABO hedduun isaanii kan wareegamanis ta'ee kan har'a lubbuudhaan jiran magaalaa keessaa bahuun gara qabsoo hidhannootti dabalamanii turanidha. Qeerroo umrii 23 kan ta'e Jaalladhii Gammadaa mana barumsaa cufamee yeroo ijoolleen gara maatii isaanii deebi'an murtoo leenca Oromoo Jaalladhii Gammadaa gara maatii isaa osoo hin deebi'inii bakka qabsoon isa affeertetti mootummaa abbaa irree barbadeessuudhaaf mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf jaalleewwan ABO dirree qabsoo baha Oromiyaa jiranitti dhufanii dabalaman. Jaalleewwan isaa waliin dirree qabsootti dabalaman keessaa Jaal Gammachiis Dhaabaa yookaan Sakkaaras Mul'ataa fi Jaal Sanbatoo Luboo turan. Dirreen qabsoo haati seenaa Sululii Goobalee
qabsaa'ota dhugaa kan ofii isaaniitii bobba'anii dungoo ta'uun lammii isaaniitii uummata Oromoo dukkana keessaa ifatti baasuuf ishee keessatti argaman gammachuudhaan ofitti simatte. Jaalladhiin barnoota leenjii waraanaa fi dabballummaa dhaabaan kennamu maraa baratanii akkuma xumuraniin hojii siyaasa ABO keessatti dammaqiinsa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ol kaasuu irratti hojjechuun jijjiirama guddaa miseensota dhaabaa keessatti akka fidan seenaan ragaa isaaniif baha. Jaalladhii Gammadaa adda bilisummaa Oromoo keessatti akka loltuu tokkootti loltuu ta'anii lolanii lolchiisuu gamatti hojii dabballummaa fi qunnamtii irratti ga'umsa olaanaadhaan hojjetanii seenaa boonsaa akka galmeessan qabsaa'onni har'a lubbuudhaan jiran ragaa bahanii. Dhiiratu dhiirasanii gootatu gootasanii. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo baandii caffee gadaa jedhamee uummata Oromoo biratti beekamu ijaaranii maqaa amma ittiin beekamu kana kan itti moggaasee Jaalladhii Gammadaa ta'uu aartistoonni baandii kana keessa turan ragaa bahu. Aartiin uummata Oromoo dammaqsuu fi kakaasuu keessumaayyuu aadaa uummata keenyaa kan sirna xaftanyaatiin badee ture dagaagsuu irratti gahee guddaa qaba jechuun hubatanii hubachiisanii guddaa irratti hojjechaa turan. Jaalladhii Gammadaa kitaaba dammaqsa dhaabaa jedhu kan waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran ittiin baratan dammaqsaa fi hubannoo gahaa kennuuf qopheessanii miseensonni dhaabaa hundi irraa barachaa akka turan seenaan qabsoo ni mirkaneessa. Eebbi kitaabichaa jaala isaan duraa qabsoo dirree bahaa ture Jaal Badhoo Dachaasiif yaadannoo akka ta'uuf maqaa Jaal Badhoo Dachaas qabsaa'ota muraasa biratti Jaal Dammaqsaa jedhanii kan beekamu kanarraa akka ta'e ni hubatama. Jaalladhii Gammadaa waraana keessatti loltuu ta'anii lola mootummaa Abbaa Irree Dargii waliin godhamee hedduu irratti gootummaadhaan hirmaataniiru. Sagalee isaanii dhageeffatamee hin quufne sanaanis dabballee ta'anii qalbii Oromootaa fi qeerroo hedduu booji'uun ABO jala hirsaniiru. Dhaaba keessattis ta'e uummata Oromoo biratti nama jaalalaa fi kabajaa guddaa qabanidha. Qabsoo sirna gabrummaa mootummaa Abbaa Irree Dargii waliin godhama keessatti bakkee hedduu keessatti hojjetanii jiru. Baha Oromiyaa bakka hedduu keessatti hojjetan Arsii Arbaa Guuguu keessattis hojjetaa turan. Karaa Soomaaliitiin daandii baafatanii baha Oromiyaa ka'anii waraana dhiha Oromiyaa jiru bira dhaqanii qabsoo fuula duraa godhamuu irratti marii bal'aa akka gaggeessaa turan galmeen seenaa ni addeessa. Dhiiratu dhiirasanii gootatu gootasanii leenconnee ibiddaa goota kaarasaasa himukuree waganii. Barri isaa bara 1991 akkuma mootummaan Abbaa Irree Dargiin du'ee gara awwaalaatti geeffameen ABO'n ji'a waxabajjii bara 1991 keessa waajjira Gullallee keessaa teessoo godhachuun hooggantoonni ABO tarree duraa irratti argaman keessaa qabsaa'aa dhugaa Jaalladhii Gammadaa nama tokko ture. Jaalladhii Gammadaa qaama olaanoo ABO keessatti itti gaafatamaa damee siyaasaati. Jaalladhii Gammadaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa Amboo, Dirree Dawaa, Dadar, Aanolee fi bakkoota hedduutti argamuun seenaa cabiinsa uummata Oromoo fi kaayoo ABO ibsa bal'aa kennaa turaniiru. Bara 1992 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee bahuu waraanni bilisummaa Oromoo uummata kiyya wajjin lolee lolchiisa jedhe malee lubbuu kiyyan oolcha jedhee akka yaadee hin beekne seenaan ni addeessa. Waxabajjii 21 bara 1992 guyyaa isa dhumaa ABO'n waajjira isaa godinaalee Oromiyaa keessaa qabu hunda cufee itti bahuudha. Anaa fi jaalleewwan koo waajjira ABO jalduu keessa turre. Osoo cufnee hin bahin waraanni wayyaanee Tigroonni qoftii ooraalii sadiin nu marsanii dhukaasa nurratti banan. Jaallan kennan biraa wareegamanis kan hafne rukunnee cabsnee keessaa bahuun guyyaa lammataa
jaallan waliin ture keessaa Jarman Gaaddisaa fi Angaatuu Baalchaa waliin halkan deemsa sa'a dheeraa booda Meettaa Roobii keessa dabarree magaalaa Inciitti konkolaataa qabannee Finfinnee akkuma geenyeen waajjira ABO Gullallee jiru dhaqne. Waajjira ABO Gullallee dallaa isaa keessa baay'ina namaatiif bakki dhaabatan kan hin jirre sana nama 3 qofatu keessa jira. Isaanis Jaal Nadhii Gammadaa, Jaal Haayiluu Darajjee fi Jaal Mulgeetaa Moosisaadha. Jaal Haayiluu fi Jaal Mulgeetaan nama hadha lubbuudhaan jiranidha. Yeroon isaa dhuma waxabajjii bara 1992 Jaal Nadhii Gammadaa waliin gara biiroo isaanii waliin seenee haala nurratti ta'ee ibsa gabaabaa ergan kenneefii booda akkana jechuun karoora qaban naaf himan. Waraabni ABO kaambii Horroo Guddaa Kiraamuu keessa jiru gara Gindabaratitti as je'ee gara keessan gara jalduutti waan dhufuuf mootummaan Tigree waraana irratti labsitee waan jirtuuf uummanni keenya tokkummaa isaa isa akka sibiilaa jabaatu waraana keenya waliin murtoo kaa'uun yeroo tokkoo fi isa dhumaaf diina isaa of irraa barbadeessee mootummaa mataa isaa akka dhaabbatu dirqama keenya dhaloota har'aa waan taaneef jabaannee loluu qabna jechuun yaada isaanii ergannaaf himanii booda isaanis Jaal Nadhii guyyaa muraasa booda gara keenya gara jalduutti dhufanii akka nu waliin loluu lolchiisan marii keenya xumurre. Jaal Nadhii Gammadaa Meettaa Roobii naannoo Qacamaa warra Waalee Buttoo Jaal Balaalaa Dilgaas bakka sanatti akka argamu naaf himanii yeroo sanatti qarshii 2,500 isaan waliin kan jiru waajjira Gullallee keessatti kaafee Jaal Haayiluu Darajjee naaf akka kennu godhanii na gaggeessan. Innis Jaal Nadhii Gammadaa Badhaadhaa Dilgaas waliin walqunnamtii qabaachuun gamatti waraanni Shaalqaa yookaan Majar Camadaan hoogganamee ajajaa kallattiidhaan Jaal Nadhiin socho'u naannoo sana keessa waan jiruuf Jaal Nadhiin gara keenya dhufa jedhee eegaa ture. Akka yaaddame osoo hin taane waraanni waajjira Gullallee keessa jiran hundi gara jalduutti dhufanii lola hamaa aanaa jalduu bakka Kilibbee jedhamutti yoo ta'u Jaal Nadhiin gara keenya dhufa jedhee eegaa kanan ture. Hafee gara Arsiitti deebi'ee kan jedhu dhagahe. Dhabamuu Jaal Nadhii Gammadaa ilaalchisee namoonni hedduun bifa adda addaatiin ibsu. Amma ammaatti wanti qabatamaan bakka kanattii fi guyyaa kana jedhu ibsame hin jiru. Jalleewwan waliin dhabaman hundi amma ammaatti achi buuteen isaanii dhabamee jira. Jaal Nadhii dabalatee qabsaa'onni Oromoo achi buuteen isaanii dhabaman mana hidhaa Tigraay keessa jiru kan jedhu abdiin ni ture. Yeroo ammaa yeroo wayyaaneen Maqalee gadhiiftee keessaa baate kana ni argamu jennee hundi keenya qalbii keenya keessatti eegaa turre. Dhabamuu isaanii ilaalchisee odeeffannoon qabatamaa dhabamu malee qabsaa'onni amma tokko keessa beekan hirmaannaa walgahii adda bilisummaa Oromoo irratti argamuuf jaalleewwan isaanii 6 waliin iddoo bakka Bookee 27 jedhamtutti deemaa osoo jiranii bakka Askoo jedhamu kan daangaa Arsii fi Harargee jidduutti argamu yeroo gahan akka dhabaman jaalleewwan hedduun ni dubbatu. Jaal Nadhii umrii qeerrummaan gara qabsoo hidhannootti waan dabalamaniif mucaa ilmaa yookaan dubaraa hin qaban. Lubbuu isaanii bakka buutee hin qabne kana akkuma hooggantoota biraa bahuu osoo danda'anii waadaa ganamaan sinan eeganii seenaa isaanii dhaloota kanaaf dabarsanii dhaloonni kun immoo qalama waraqaatiin barreeffatee dhaloota irraa akka dhalootatti darbu godhanii jiru. Jaalleewwan isaanis yuunivarsiitii Finfinnee keessaa waliin bahanii gara baha Oromiyaa Sulula Goobaleetti waliin deeman Jaal Gammachiis Dhaabaa fi Jaal Sanbatoo Luboo wareegamanis dhiigni isaanii biqilee bilisummaa nuuf biqilchee bakka amma jiru kanaan nu gahee jira. Jaal Nadhii Gammadaa uummata Oromootiif kennaa fi qabeenya guddaadha. Kaayoo fi fedhiin Jaal Nadhii Gammadaa uummata Oromoo
abbaa biyyaa taasisuudha. Dhiiratu dhiira sanii. Oromoon harqoota gabrummaa irratti fe'amee jiru of irraa darbee seenaa mootummoota habashootaa darban irraas ta'e kan amma jiran irraa kan baratu Oromoon mootummaa isaaf hin taane kamuu akka dura dhaabbatudha. Kan biraa immoo kan adda durummaadhaaf Oromoodhaaf falmu yoo as bahee yoo mootummaa biyya sanaa hin deeggarre ta'e Oromoon carraan inni qabu akkuma kaleessa Maammoo Muzammir Oromoon qofti yakka itti ta'ee sobaan sababaa itti barbaadanii wadoroodhaan fannisan sana akkuma har'aa ofumaa Haacaaluu ajjeesanii isaan sobaan fira diinomsuuf godhaa jiran kana. Gantoonni OPDO Hasan Ali irraa kaasee hanga Abiyyi Ahmad jiranitti dhabamuu Jaal Nadhii Gammadaa fi qabsaa'otaa hin beeknu jechuun isaanii soba malee dhugaa miti. Waggaa 27 guutuu wayyaanee jala fiiganii ijoollee Oromoo bakka jiran hundaa goorsisaa akka nama qabsoo keessa tureetti yookaan qabsoo keessatti miidhame dhaabbatanii haasa'uun isaanii baay'ee nama qaanessa. OPDO kaleessaa Biltsiginnaa har'aati. Maqaatu jijjiirame malee namnis sirnis isuma. Biltsiginnaan Abiyyi Ahmad dabalatee waa'ee jaalatamaa fi kabajamaa Jaal Nadhii Gammadaa faarsaa oolu. Namni Jaal Nadhii Gammadaa faarsuu qabu nama kaayyoo Jaal Nadhiin dhabamee fi kaayyoo jaallan wareegamaniif san harkaa qabu ta'uu qaba. Namni kaayyoo qabsaa'onni wareegamaniif san dhaabbatee qabsaa'ota faarsuu fakkeessitoota malee jaalala qabsaa'ota saniif hin qabani. Osoo qabsaa'onni sun wareegamuu baatanii har'a jiraatanii har'as kan ajjeesu isuma warra kaayyoo isaanii afoo dhaabbatanii isaan faarsan sana. Goonni Jaal Nadhii Gammadaa qaamaan nu bira jiraachuu baatanis seenaan bara baraan isaan yaadata. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya seenaa Jaal Nadhii Gammadaa irraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Maddi seenaa keenya fuula googilii galmee seenaa Jaal Nadhii Gammadaa jedhu irraa barreessaa Jaal Tolchaa Woogii barreessee irraayi. Qopheessaan qophii Anchundii Qumbii, gulaalaan qophichaa Tamaam Gammachuu, namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu akka hin hirraaffanne. Dabsitee dhuka keenya nu dhuddee baaftee nu nyaattee kaale abbaa lafaa lafa saarraa buqqiftee gamoo irra jaarratte.